Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee sagantaa ashaaraa magariisaa magaalattii aanaa Wanjiitti kilaastara Paappaayyaa irratti biqiltuu dhaabuun jalqabsiisan. Jiraattonni magaalattii qaamolee hawaasaa adda addaa irraa walitti dhufan saganticha irratti argamuun biqiltuu dhaabaniiru. Wabii nyaataa mirkaneessuu fi dinagdee cimsuuf kan gargaaran hojiileen inisheetiivota adda addaa magaalattiitti raawwatamaa jiran bu'aa qabatamaa agarsiisaaru jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee. Galmoonni misooma magaalaa milkeessuuf yaadame arfan jiru jechuudha. Kallattiidhaan hojii guyyaa irraatiin walitti dhufan. Isaantu eda'amee imala badhaadhinaa keenyaaf galtee ta'a waan ta'eef. Galmni tokkoffaan magaalaa irratti galmoota gurguddoo arfan keessaa tokkoffaan wabii nyaataa mirkaneessuudha. Egaa wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiru akka magaalaa keenyaatti. Wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiiwwan gurguddoon tokkoffaan bu'uuraalee misoomaa dinagdee keenya si'eessuu danda'an, investimentii jajjabeessuu danda'an, uummanni hojjetee akka danda'u, sochiiwwan misoomaa eegalaman akka itti fufan gargaaran diriirsuudha bu'uuraalee misoomaati. Hojiin inni lammaffaan hiikoo olaanaa qabu inisheetifootaan walitti hidhatanidha. Inisheetifoota misooma aannanii, misooma foonii, misooma dammaa, misooma lukkuu akka waliigalaatti qonnaa wal qabatan qonna qamadii bonee kuduraaf muduraa isarratti hojii xiyyeeffannee hojjennuun hojii wabii nyaataa milkeessuuf hojjetaa jirrudha. Inni sadaffaan wabii nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjetamaa jiru harka qalleeyyii bira dhaabbachuudha. Mana harka qalleeyyii suphuu, mana harka qalleeyyiif ijaaru, warri waan qabne waan qaburraa qusatee waan qaburraa qoodee warra harka qalleeyyii bira dhaabbachuudhaan warroonni rakkoo biraatiif saaxilaman humna walootiin ijaaramuudhaan rakkoo wabii nyaataa isaanii haala itti furamuu danda'u uummata keenyaaf gaaddisa ta'aa deemudha. Kun hojii sadaffaaf iddoo olaanaadhaan ilaalamudha. Hojiin arfaffaan wabii nyaataa mirkaneessuuf iddoo guddaatti ilaalamu ashaaraa magariisaati. Sagantaan ashaaraa magariisaa galmoota damdaneessaa of keessaa qabu imala gargaaramummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uuf taasifamu milkeessuuf humna cimaa ta'uu sima. Ashaaraan magariisaa galmoota hedduu qaba. Ofii isaatiin galma mataa isaa qaba. Jijjiirama qilleensaa to'achuu irra darbee biyya damdamannaa biyyaa sadarkaa olaanaatti kaasuuf ashaaraan magariisaa galma guddaa qaba. Kanaa waliin kallattii kaa'ameen bara kana immoo yaadama labsameen oomishu gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti kallattii kaa'ameen yoo ilaalu hojiin ashaaraa magariisaatiin hojjennu hojii kanaaf humna guddaa ta'eera. Bishaan qusachuu jalqabneerra. Gaarreen keenya qullaatti hafan giddugala oomishaa giddugala bashannanaa ta'uu jalqabanii jiru. Maddi dhugooge bishaan kennuu eegalee jira. Harki kanaan duraan hojjenne carraa hojii guddaa ta'uu danda'ee jira. Ashaaraa magariisaatiin hojiin hojjenna. Akka magaalattiitti biqiltoota gosa adda addaa miliyoona 6 sagantaa ashaaraa magariisaatiin dhaabuuf karoorfameera jedhan itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa Obbo Alamuu Qilxuu. Kana keessaa biqiltoonni miliyoona 1 fi 600 fi 20 kan nyaataaf oolan ta'uu eeran. Bara 2011 irraa jalqabee ashaaraa magariisaa karaa addaatiin itti gallee jirra. Bu'aawwan akka biyyaatti argaman guddoodha. Biyyoon haramee karaa lagaatitti namu dhaabbachuu danda'ee jira. Bosonni mancee deebi'ee biqiluu magruu danda'ee jira. Magaalli keenyas biqiltuu miidhaginaatiin biqiltuu bosonaatiin dhaabbate bareedinni ishii dabalee jira. Kun immoo bara kanaaf karaa addaatiin akka itti deemnuuf karra nu saaqee jira, galtees nu ta'ee jira. Kanarraa ka'uudhaan bara kanas akka magaalaa keenyatti biqiltuu miliyoona 6 karoorfannee dhaabuudhaaf guyyaa har'aa kana baniinsa goonee jirra. Biqiltuu miliyoona 6 biqiltuu nyaataaf oolan, biqiltuu miidhaginaaf oolan, biqiltuu bosona jechuudhaan fi nyaata beeladaa akkasuma biqiltuu muduraa dhaabuudhaaf miliyoona 6 irratti qophoofnee jirra. Kanaaf hawaasni bakka jirutti sagantaa kana har'arraa jalqabee banamsa kana giddugaleessa godhachuudhaan iddoo jirutti dhaabinsa akka gaggeessu
ergaa koo dabarsaa. Hirmaattonni sagantichaa gama isaaniitiin barreen gaddaas dhaabne kun kan barreen gaddaa dhaabne amma kaafirii isaa nyaachaa jirra. Baranas immoo itti fufnee dhaabuun nurra jira jennee uummata keenya kakaasnee dhaabaa jirra jechuudha. Dhaloota irratti bara darbe agarre kunoo barana nu gammachiiseetu nyaataa jirra qoonqoodhaan nu gahee nyaanne kun barreen gaddaadhaan argame. Baranas immoo lafarratti dhaabamaa jiru kun beregerees akkasitti gammachiisee wanna namni qoonqoon gahee nyaatu nu ta'a. Kanumatti jabaadhaa harka wal qabadhaa wanti kun akka nurraan banne akka nu jalaan banne Oromoon kadhaan beekuu badhaadhina beekaa waliin gaa harka wal qabadhaati nu badhaadha kana hojjedhaa magariisuun kun akka nu jalaan banne isa san itti fufaa hojjedhaa jedhee dhaamsa dabarsaan.